السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني أكم درتني بردوسة في دعوته تسانتي أوروشو بكم درتني تينا جيني كو كان كل سلام برئيسن هاجا وجه تشا وروني شاينا لي كان فارا تاني لايك سبسكرايب شير كوتشو النبر أبدا نسنن زدا يا دكي سنم كومنتي جلتنا كوداني يا نكي سن ججبي سا يا دغورس حقيقكم ساتون كومنتي جلتنا كادا اوف دراف اكا وانغاري كبدي وانغاري دلغو في كن قرقاروچ يعني كيسن يعني سناف قودني ورن درك دراتران هردوفات ني نبر دابچا تورتني مو هدو ناف قلوتا واسن جچون زالدا اتانسي غيا حدا مال قبتي دفتي مال فدي جچون كيسن هنبو غيا حدا سينا جايبا تكا تاني سراوا بردي راوا هبدي وان يرو هدو تركتا توريدي چودا وبرنوتا نافتا تكان سنيفي ما اسني سمو اكراوا هبدي وارا برتن ابدين قبا كيستو شمران شمرانس dhiirasin ilaalata ka shamarran qofaa kan dhiira qofaati miti kanaaf hanga xumuraatti dhageeffachuu hin irraanfatinaadha addaan citee akka carraa ta'e lama ta'u ta'ee seenaa kana hanga xumuraatti dhageeffattan irraa waa hubattan jedhee dhugaa abdii guddaan qaba maaliif seenaa hunduma keenyatti mana keenya keessa jirudha keessa keenya waan dhugarratti hundaa'edha kanaaf ummatuyyuu hanga xumuraatti dhageeffadhaa sinin jedha jalqabarratti seenicha akkas ture intala tokko turte abbaabi haati si baay'ee maatii harka qalleeyyii raayidha kan isin dhalatte jette haa ta'u garuuyyuu maatiin kiyya harka qalleeyyiidha isaan waa hin qabani jettee abdii kutachuu osoo hin taane intala baay'ee jabduu fi baay'ee jajjabduudha diinii isiitirratti amantii isiitirratti barnoota isiitirratti maatii isii qarqaaruu irratti xiyyeeffannoon isii kaayyoo isii galmaan ga'u irratti baay'ee nama jabduu fi nama gaarii kan turtedha haa ta'u malee soo akkasitti dhalattee erga guddatte intala tokkichi isaan qaban kuni maatiin kuni akka duniyaatti illee akka ilmootitti illee akka ilmaatitti illee tokkichi isaan ofuutti ilaalan kuni rakkinni isaanii san dandamattee barumsa isii haala gaariidhaan itti kan fuftee jechuudha barataa turtee elementarii xumurtee askullee xumurtee gaafa isii yuunivarsiitii geettu rakkinna san hunduma dandeettee osoo argadhe jedhin osoo beelaa dhoobadhe hin jedhin rakkinna san keessatti barataa kufaa ka'aa gaafa isii yuunivarsiitii geettu maatiin isii garan beene wanta biraarratti yaadu eegalan jechuudha. Wantichi sunis maali ilmi namaa kan erga dhalatee addunyaa kanarra dhufe dhiirri si fuudhuu fi heerumuun kaayyoo kanadha uumamaan jira waan ta'eef isillee mootuyyuu maatiin isii gurguruudhaaf itti yaadan jechuudha. Yookiin immoo akka naannoo kanatti gurguruu jedhama yookiin heerumsiisuu gaa'ela jechuudha. Kanas ta'e kanas sanis gaalee akkasiin raawwattuu fi kaayyoon akkasii maatii isaanii keessa dhufe. طيب نمني سيت ويرمسي سودا وكن مغايلا سينو راوتو في ديما كنا ما كميت جچون كيسان هنفو نمني كوني مجاتو كتوري مجا دردر نمو اكسيتي هاتا اوغرو نما قبينيانس ولفغات زرودا قبيني سمو سونتانه قبيني دنيا جچودا قبيني منما لما قباتو كو قبيني سموتي غرو قبيني سموتي في قبيني دنيا بكرام قفات والأبدا كانوا قبني سمو سنتاني نما قبني دنيا قبو درك على الجسم دي فمن أقول أسيت تجربة كانوا فلانة ولو ما قالتي ما تيجي هدو قرقارا توري برد أبتها توري وانت سايا دنرا دنيا مالسنا زلو وانت سلال ما تدافع أمو برباجس هندرت يوسان ركتاني قافتاني ما تكون كودر سنجد باي ما تركتها باي ما تدي ميد maatii kana bira dhaabbatanii qarqaaratanii kan turedha jechuudha. Erga dhufeetiniini intala keessan kana naa kennaa jedhee inni gaafate warri kunis maatii harka qalleeyyiidha gaafa intala keenya kana fuudhe kana daranuu nu qarqaaruu danda'a. Intalli keenya ka duraan rakkataa nutis rakkorra turre isinis rakkataa barataatiin cinqamaas geette har'a qabeenya isaa kanatti hara hin gaafatti haratti hin baafatti akka nu dhadhaabata rakkataatiin tursiit isin har'a hin rakkattu waan jedhamutu sammuu isaanii keessa dhufe. Isillee amansiisuudhaaf gara isiitti dhufan. Erga gara isiitti dhufaniitiin jedhanii gaafii dhiyeessanii fi akkana soo isin fedha hin qabaatini fedha qabda itti heerumta maal osoo hin jedhiniini si gurguraadhani. Isinis ka ajaja maatii fi haadhaaf abbaati qomaa gara isin gootu hin jiru toleettee jechuudha. Garuu maal isin wanti xiyyeeffannoo isin raggoote xiyyeeffannoo maatiin irra godhisanidha. Jaalala isaa osoo hin taane maallaqa kanaanii maatii kiyyan qarqaara. Anis rakkoo keessaan baay'ee maatii kiyya rakkoo keessaan baasa kan jedhu qofa xiyyeeffannoo goote isilleen sanis ta'e kanas gaafa warra isii tole jedhee isinis tole jettee gurbichi kuni isii fuudhuudhaaf
gaa'ela wajjin raawwachuudhaaf jechuudha gara biraatiin guyyaa qabatan. Erga guyyaa qabatanii wanti fidamu hundi dhufee booda innis maatii isii uffisee isillee haala gaariidhaan uffisee haala gaariidhaan fuudhanii gaa'ela ofii raawwatanii erga xumuranii booda gara manaatti galanii jechuudha. Erga gara manaatti galanii akkasii gara ji'a 5-6 erga turte booda ilma dubartiidha waan ta'eef namni kamuu erga fuudheetiin bultii jaarratirraa lamarraa sadi ta'uun hin dhufaa jechuudha. Isillee lamarraa gara sadi ta'uutti erinaa deemtu ilmoo garatti godhatte. Gaafa ilmoo garatti godhattu kana ji'a 5 akkas jaasentee jirti. Wanta tokko isin dhageettee hin beeknee fi dhiifama sitti dura gaafa bultii jaarrattee mana kana geettu manni isii keessa galchee fi akka isin dhala dhageette san cala daranidha. Gammachuu guddaa dabalameef. Gammachuun sun maal jechuun keessanii lafuu mana ajaa'ibaa fooqee ajaa'iba kana qaba mana nyaataan qaba bultii ajaa'iba qaba baay'ee beekamaadha. Ka'alatti dhagaa turte caala gaafa mana geettu qabeenya isaa kana gaafa argite hedduu gammaddee rabbii ofiitiif sujuuda buute yaa rabbii kiyya kaleessa rakkataan ture maatiin kiyya rakkachaan ture yaa rabbii kana naa goote galanni si haa ga'u jettee gammaddee bultii si jiraachuu keessa eegalteetti fuftee jechuudha. Walumaa galatti akkuma isiniin jedhe gaafa ji'a 6 ilmoo garatti garaa qabdu ture. Gaafa ilmoo garaa qabdu kana garuu waan addaa dhageette. Wanta addaa isin dhageette sun eessarraa dhageette maal dhageette jechuun keessan hin hafu warrootuma ollaatirra adaduma oltee bultuun warra ollaatirra waan tokko dhageette. Wanti sunis abbaa warraa isii kun ishee dura dubartoota hedduu akka fuudhaa ture. Fuudhuu qofa miti akka baasaa turellee dhageette. Maaliif baasee maaliif fuudhee maaliif baase waan jedhu irratti dubartoonni inni duraan fuudhaatiin hin ture kuni dubartii maneen daane jechuudha. Kanaafuu inni garuu dubartii erga fuudheetiin hin galanii booda ilma dhiiraa argachuu barbaada. Ilma dhiiraa qofa naaf haadeettudha sammuu isaa keessa kan jiru. Yoo ilma dhiiraa nan deenne hundumaa hin baasaadha sammuu keessa isaa kan jiru jechuudha. Kanaafuyyuu hundumti isaaniitu gaafa isaan dubartii daanii argee nikaadhuma isaanii irraa buusee dubartii san dhiisee isiin baasaa tabiraa fuudha isiin baasaa tabiraa fuudha isii dura akka sadii fuudhe dhageette. Gaafa dhageettu hedduu gaddite hedduu rifatte illeedha. Gammachuun isii ka duraan gammachuudhaan guutame gara gaddaatti harkaa jijjiirama. Ilmoo garaa qabdu kanas baay'ee ofitti rifatte gara abbaa manaa ofitti dhufte. Guyyaa kana dhageettee jirtee gaafa inni hojiidha garuu amalumaan qabdee waan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhan itti himuudhaan akka dubartii dhaammatanii deemanii akka mootuyyuu gaafa dubartiin dhalattu riskii wajjin dhalattullee waa hundumaa itti himte jechuudha. Dubartiin hin beekne hundumti kennan hin beekne yaada keessattuu amantii musliimaa keessatti dubartiin hanga bakka guddaa qabdu kanuma hundumaayyuu amansiistee karaa seeratiin karaa lolaatiin osoo hin taane riskii wajjin dhalataa ilma dhiiraa ilmoo rabbitu namaa kenna dursee kan ilmoo dhabeeyyuu ilmoo tanaayyuu nu kenni kuyyuu kadhata. Dubartis ta'e dhiiras ta'e dubartiin haadha keetii obboleettii keetii adada keetii waanuma hunda isaatti himtee gorsiti. Garuu gorsi isin gorsitu kana asiin fudhatee tidhinni kaasii yaasu waa tokko itti fakkaan akka qonna gariitti yaanni. Gorsitee erga hifattee booda erga inni qonna gariitti si akka gudidee booda cal'istee gara jireenya isiitti fufuu eegalte. Haa ta'u garuu keessa isiitti miidhama keessa isiitti cinqama. Ani sammu dubartii yoo hin jedhe gara maatii kiyyaatti deebi'a gara qe'ee kiyyaatti deebi'a ammaan maqaa lama horadheen jira. Maqaan heerumuma kan jedhu keessa isiitti miidhamaatidha kan ture. Haa ta'u garuu guyyaa tokko jedhamtee ilmoon garaa isii keessa jiru kuni dhiira ta'aa fi dhalataa kan takka dabaastee hin beektu jechuudha. Guyyaa tokko gammachuu osoo hin qabaatin ilmi kaa erga dhalata guyyaan dhaloota isaa ga'ee gara mana yaalaa deemanii jechuudha. Erga gara mana yaalaa deemanidha guyyaan dhaloota daa'imaatis ga'ee jira. Isinis cinisifattee jirti mana yaalaa erga seentee booda doktorichi kan beektan jedhee yaada laazimii dubartii akka erga da'uudhaaf yoo seentee inni ala taa'uu qaba. Maatiin kamuyyuu isii wajjin seenuu hin danda'u jechuudha isii qofaadha waan ta'eef. Haa ta'u garuu miirri namichi sun keessa ture akkaataan inni keessa ture jechuudha. Ala sanitti rabbi nagaan haa hiikuu isimmaan akkamtaate osoo hin taane maal deettidha gaafin isaa subhaanallah. Maal deetti kana qofaadha kan inni gaafin doktora gaafataatiin kan inni ture jechuudha waan baay'ee nama ajaa'iba wallaahi haalli ilma namaa kun rabbummaan nuuf haa laaffisu malee doktorichi kun baay'ee ajaa'ibaa ture baay'ee agaa boodarraa xumurate seenaa isii dubbatu isittillee yoo baay'ee ajaa'ibaa ture rabbi nagaan isii ilmi namaa nama ta'eef waliif na maal deettidhaan gaafin isaa kan jedhu irratti dhiiramu durbaa irratti jechuus ni barbaadeetti bakka kanatti maal deettee dabaasuu barbaadeettidha kan inni gaafii gaafataa ture.
walumaa galatti turtii sa'aatii ta'ee booda ka ilmillee gara diree addunyaatti gadi dhufee erga dhufee booda doktoricha gara gaafidhaan kamataa dhukkubsaa ture doktoricha gaafannaanii isii bira yoo seenee gara bina gaasii kan jennee maaloo dhedhee addan baafne birri maratti doktoricha adda baafate maalidha innaan dubartii deetteertine wallahi subhaanallah olis seeneetini gara bina gaasii gade ilmoo fi sanis hilaalle achumaan gara mana isaa qajeelee jechuudha gara mana isaa erga qajeelee booda nikaayisii gara maatiitti ergatee nikaayisii irraa hin buusee waan isiirraa barbaachisu waan abbaa warraatii fi haati warraa yoo addaan ba'an irraa barbaachisu hundumaayyuu haqa isii jechuu barbaadeeti walumaa galatti hunda isaa taasisee maatiidhaan tarakkabee isillee mootii akka maatiin dhaqee mana yaada san keessaa fudhatuudhaa fi dhaamsa godheef jechuun haadha manaa kiyyaa miti akkanatti deebitu hin barbaadu ilma dhiirateedha kan barbaadu ilma dhiira naaf hin deenne mustee mana yaada keessa hin galfanne achi keessa hin baafne akkas jedhanii maatiidhaan erga geesse booda haqa isillee gara maatii erga galchee booda isii adda isii gallakkisee jechuudha isaan lamaanii achumatti gargar ba'anii kakaleessa duniyaadhaaf jiranii hojjetanii haadhammoo bakkanatti gargar ba'anii jechuudha maatiin isii duniyaadhaan qofu malee namni kun nama akkamiitii isii horataa isii ta'a nama akkamii ture maalirra ture eessa ture eessaa dhufe akkamii dhufe as ga'e wanti dhabee qoratanii jiru isillee wanti qorattee hin jiru rakkinna maatii ofii ilaalte rakkinna keessaa baasaan qofaadha kaayyoo isii keessatti jiru gaafa itti seentoo jechuudha wanti kanatti. Erga akkas ta'e booda isheen waan taate akirri ishee waan ta'e kan jedhu irratti isin guyyaa sanirraa kaasee mana yaala san keessatti doktorichi guyyaa san bira ture abbaa hakimii sanii sun taane warroon hojjettoonni mana yaala san keessaa jechuudha bira turan baay'ee xiyyeeffannoo kennaa turan wanta kanaa kun yoo uumamu keessattuu kan isii deessise suni baay'ee